tole wanni inni irraa dubbachuu deemu waan irraa qofa osoo hin taane waan kaleessa dabrellee jechuudha. Waan amma duraallee takaleellee ta'arraa takaleen duraallee waan dho'isaan ta'aa jiruu fi waan ifa galatti ifatti ba'ee tahamaa jirullee hanga tokko irraa hin dubbaddaa jechuudha. Jara keenya kaleerra dhaabbannee arra arguu qabna. Kaleessarra dhaabbanneeti arra irraa dubbanna. Guyyaa kaleessaa godina Harargee dhiyaa aanaa Habrotti gochaan farra mirga dhala namaa, gochaan farra namooma namootuma nuti Oromoodha ifiin juun milishaa dheedhii humaa gartee leenjii takka hin qabne osoo gorsan kennineef osoo hin barsiifne osoo qabaa mirga namoomaa hin barsiifne akkanumatti uummata akkuma gadamsaa akkuma bineensatti qawween ajjeesan argitanii jirtan kaleessa. Obboleessa keenya Muhammad Hussein Yusuf aanaa Habroo ganda alitti haadaan hidhanii jechuu nama siviiliyaan ta'e nama qawwee harkaan qabne nama jaarsa bulchaa biyyaa nama hayyuu nama tasgabbaawaa abbaa ilmaan 10 nama hin quuyne nama carraaqatee ilmaan barsiisaa jiru ilmaan abdii hegeree ta'e meeqa yuunivarsiitii barsiisaa jiru nama hin quuyne nama beekaa bilchaataa tasgabbaawaa laalanii keessa akka shimbirroon timaantiin bilchaate dhaqxee keessaa nyaatutti dhaqanii harka hudduu duubatti hidhanii badii takka malee nama meeshaa waraanaa harkaan qabne nama qabanii mana hidhaa geessuu danda'an osoo badilleen jiraatte harka hudduu duubatti hidhanii rasaasan akka gadamsatti akka bineensa akka ajjeesan jechuudha. Gochaa suukanneessaa gochaa gartee dhaloota kana jinnoomsu gochaa mootummaa kana nama jibbisiisu funyaansi qabachiisu gochaa akkanaa ummata siviiliyaan ummata nagayaa ummata qulqulluu irratti nama nagayaa irratti abbaa ilmaanii ka ilmaan guddisaa jiru ka hoolii dalagee ijoollee barsiisaa jiru ka arra inni du'e ijoollee sun dirree gannaqamtee nama kunuunsuun qabnu nama akkanaa akkamitti namni afaan Oromoo dubbatu namni ani poolisa ifiin jiru namni ani milishaadha ifiin jiru kasilaa dirqamni isaa nagaya ummataa eeguu ta'e kasilaa wanni inni barate nagaya biyyaa fi ummataa eeguudhaaf baratee ramadamee bobbae akkamitti faallaa hojii isaa hojjeta namni ilmi namaa. Mootummaa jechuun nagaya ummataa eeguudhaaf dirqama qaba. Mootummaan Abiy Ahmed nama san gubbaa dhaabbatee dha'i hin jenne kadhahee warra milishaa tahee bobba'ee nama ajjeesu kana. Maaliif gochaa akkanaa gochaa farrummaadhaa hojjattan warri milishaa kun isinitti dhagamu xiqqollee namni ajjeeftan kun yoo obboleessa keessan ta'e hoo yoo hiriyaa keessan ta'e hoo yoo maatii keessan ta'e hoo maaltu si dhagama nama akka kan keetii ka nama irraa dhalate qabu ka biyyi eeggattu ka abbaadhaaf ilmoon eeggattu akkamitti rasaasan ajjeeftan nama badii takka malee biyya san mootummaan hin jiru mana hidhaan qabdanii abbaan seeraan jiru nama qabdanii mana hidhaan geessanii
سنبودا هيرا في الديس كني جبيرة خفلي جيت شوفرت نمني كمان نمجيز بيجي فيفو جريني عليه أمني مراجع جروحنا خيست بيجي نمني وانيا تيبولو هنكم نخيست أكملتي قوتشان أكنا هنجنا جو أمة الركض لقام بولشينسي بولشان أنا هبرودا هسو روميا أكنا بيخوتي أكنا دقيهتي نما نجيا نما تسقباوال نما أمتا أكنا ميد وداف أمتا أجيس وداف أمتا أجيسيس وداف وانا كنا قول لي جي إياتو هنغان ودت يچو garuu qaamni nageenyaa warri ummatatti bobbaastan kun bulchiinsa isin hoggantan jala jira haso na dhaggeeffadhu aanaa kan keessatti lafa ati gurraan dhageessu keessatti lafa ati sagalee rasaasaa gurraan dhageessu keessatti wanni kun ta'e namni gartee odoo silaa meeshaa waraanaa hidhatee sijjeesuudhaaf yookaan immoo si dhukaasuudhaaf yookaan si miidhuudhaaf deeme poolisni lubbuu isaa nagaa isaatiif jee nama dhawullee ni jirti addunyaa guutuu keessatti as biyya Ameerikaa tanaa ni jirti jechuudha yoo ati meeshaa waraanaa qabaattee poolisatti gamte si dhawan yoo ati nagaa uummataa booressuuf deemte sijjeesan yoo ati lubbuu namaa balleessuu deemte sijjeesan yoo ati mi'a waraanaa qabattee biyyaa fi nagaa uummataa balleessuuf deemte sijjeesan biyyuma fedhettu even Ameerikaatti jechuudha garuu keessan kun adda humna silaa nagaa uummataa eegsisuudhaaf dirqama qabu kan nagaa uummataa eeguudhaaf miindeeffamee miindaa mootummaarraa nyaatuutu uummata nagaa ajjeesa badii takka malee yakka uummatarraa eeguu silaa qabu ifii deebi'ee yakka uummatarratti hojjeta ummata yaaduun akkana ummata lafarraa fixaa misooma jechuun hoo maali dachii goggoyii duratti misooma gootani nama ajjeesa jaarsa biyyaa manguddoo biyyaa hayyuu biyyaa nama ummata qabee jaaree deemuun nama akkasii qabatee bar namni mootummaa ta'a bara akkamitti kun waanuma itti yaadamee godhame malee ummatu seen nama carraaqataa nama maandisa nama dalagatee mana meeqa qabu nama ilmaan horee barsiisutti jiru nama nagayaa naman kun biyyi guutuun beektu hayyuu gandaa hayyuu biyyaa nama namaan deemu akkamitti akka sareetti akkasitti rasaasan harka hutu duubatti hiitanii ajjeeftan obboleessoo isin ummataa dhugumatti isin dhugumaan poolisa milishaadha isin aboo dhugumatti akkuma isin goonu wallaalle foon harreedhaa hogguu jaji'anii akka kabajaadhaan fannisanillee digeen lafatti horiyaa jiran rabbiin foon harreerraa isin uume ta'ee I don't know waan keessan kan afaan wallaallee jirra dhugumatti afaan nama wallaalchisa wanna keessan dheengadduma gaafa wayyaaneen biyya kana bulchitu ganduma kanatti jechuu tulluu guutoo gubbatti abbootii teenya wayyaaneen achitti fixxe Muusaa Maamuud Urfoofaa Zeenii Haajii Aliifaa Jamaal Aliyyii Daadhiifaa garuu isaan akka dhiiratti lolaniiti achitti wayyaaneen fixxe jechuu ganduma kanatti abbootii ijoollee kana san wayyaaneen fixe isaan illeen akka dhiiratti lolanii du'an duuba ammaa kun ummata meeshaa maleeyyii ka qawwee harkaan qabne ka uummata akkallee isin godhuu hin dandeenye
hoggu deemtanii akka gadamsatti nama ajjeeftan. Eenyu shoorar keessa hadhamee dhugatti haa wal gaafannume. Eenyu shoorar keessan eenyu farri nageenya eenyumee dhugumatti farri nageenya harka duubatti nama hidhee nama ajjeesu poolisa Oromiyaatii fi milishaa Oromiyaati moo waraana bilisummaa Oromoo kadaggala keessa waan akkanaa falmatu waan akkanaa jibbansa akkanarraa namni hadhaawee gaara galee isinii lolu moo isin akka gadamsatti uummata ajjeesu kanaatu mootummaadha. Mee dhugaa haa dubbannu. Mee takkaa waraana bilisummaa Oromoo harka hundi duubatti Oromoo hidhee ajjeesu gartanii. Mee barreessaa komantii jalatti. Barreessaa. Dheenganduma hancaaritti ijoollee ismaartii ijoollee baratte ijoollee qacalee maal fakkaattu tana ta abdii hegeree ta abbaan waan zaliiliitti argee barsiise fixanii namuu callisee afaan qabatee hin dubbanne. Warra boru biyya bulchu abdii biyya ayaa hegeree ijoollee kasii fixan odoo qabdanii gorsitanii hiitanii seeraaf dhiyeessitanii yoo badii qabaatan adabatti murtanii mana hidhaa geessitanii gorfachuun danda'amu waan kana godhuun keessan waan fokkotaadha. Waan fokkotaa.